Qibxata fulbaana 21 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 11 bara 2014 kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Karaa tekniikaatiin kan qophii kana isiniin ga'umoo Nugusuu Taammireeti oduu har'aa kan inni dhiyeessitu immoo Tuujubee Horaati gara isin dabarsa. Atta boltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo TPLF fi mootummaan Itoophiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufu taanaan sababa walitti bu'iinsaan kan dadhabe dinagdee Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'ushee United States beeksiftee jirti. President Biden kamallatteessan ajaja uggura waliin wal qabate tarkaanfiiwwan itti aansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni United States ibsaniiru. Bulchiinsi Biden rakkoon namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfii isaan fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ta'u ittaanaa ministiriin yeroo fi kan dhimmoota Sudaaniif gaanfa Afrikaa Brian Hunt ibsanii jiran. Qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti dhufan taanaan uggurri kaa'amu namoota dhuunfaaf waaltaalee irra darbe uummata Itoophiyaa fi Eertiraa irratti akka hin fuulleffanne Brian Hunt ibsanii jiran. United States gargaarsa namoomaaf deeggarsa kabiroo Itoophiyaaf guutullee kan itti fuftu ta'uu dubbatan. If the government of Ethiopia and the TPLF take meaningful steps to enter into talks for a negotiated ceasefire and allow for unhindered humanitarian access, mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola dhaabinsa marii irratti hundaa'e irratti mari'achuudhaaf gargaarsi namoomaa danqaa malee akka deebi'u eeyyamuuf tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan daandii addaa hordofuun ni danda'ama. United States dinagdeen Itoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophiidha. Tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban tattaaffii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu simachuu, gareelee araarteessotaa ramaduu, haalduree tokko malee mariif waliigaluu fi marii jalqabatti jiruuf afeerraa simachuu of keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama laallateen konkolaatonni gargaarsaa akka boodatti nafne gochuu, tajaajilawwan bu'uuraa kan akka elektiriikii, telekominikeeshiniif baankii fafakkaatan Tigraayiif bakkatti deebisuu of keessaa qabaachuu danda'a. Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaan hiikamuu akka hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa ni hubata jennee abdannaa ka jedhan Biraan muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate itti fufiinsaan mari'ataa jirraa jedhan jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Addi bilisummaa uummata Ogaadeniif paartileen kanneen biroon adeemsa filannoo taanu keessaa of baasuun isaanii jijjiirama akka hin finne boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Gorsituun koominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis ibsa kennaniin iyyata paartilee siyaasaan dhiyaate furuuf boordichi baatii tokko dura waan irraa barbaachisu raawwachuu isaanii ibsanii amma addi bilisummaa Ogaadeniif paartilee biroon adeemsa filannoo keessaa of baasuun bayisaas ta'e akkaataa hojii filannoo irratti jijjiirraan fiduu jedhan. Fulbaana 20 kan geggeessamu adeemsa sagalee kennuuf boordichi qophee xumuruusaa kan ibsan Sooliyaanaan filannoo bara 2013 keessatti naannolee filannoon marsaa lamaaniin iyyuu keessatti hin geggeeffamnetti ka geggeeffamu dhimma filannoo laalchisee hanga yoonaa murtiin hin kennamne. Gorsituun koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis kaleessa ibsa kennaniin naannolee 47 keessatti kan geggeessamu adeemsa filannoo bara 2013 sagalee hiree murteeffannaa kan naannoo kibbaaf geggeeffamuuf qophii barbaachisu xumurameera jedhan. Paartilee siyaasaa filannoo kana keessatti hirmaataniif sabaa himaaleen naannoo 9 keessatti yeroon kennamee fi dadammaqiinsa filannoo geggeessaa akka turan yoo ta'u qopheen meeshaalee filannoos xumuramuu dubbataniiru. Haa ta'u malee addi bilisummaa Ogaaden guyyoota dura filannoo keessaa of baasuu isaa ennaa ibsu kana ilaalchisuun itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Hasan Abdul Qaadir raadiyoo sagalee Ameerikaa akka ibsanitti naannoo Somaaleef walumaa gala Itoophiyaa keessa sirna dhablummaaf aangootti seeraan ala fayyadamuutu jira jedhanii filannoo walabaaf haqaa geggeessuuf haalli mijataan waan hin jiraanneef filannoo naannoo Somaalee keessatti geggeessamurraa of hambisuu isaanii ibsanii jiru jedha Kennedy Abaate Finfinneerraa. Aangawoonni Sudaan bara 2019 Omar al-Bashir aangoo irraa kaafamanii qabee biyyattii bulchaa ka jiru gumii siivilii waraanaaf rakkisaa ka ture yaalii fonqolcha mootummaa fashalsiisuu isaanii aangawoonni Sudaan beeksisaniiru. Miseensa siivilii kan gumii sanaa ka ta'an tokko Rooyitersiif akka himanitti yaaliin fonqolcha mootummaa halkan edaa erga taasifamee booda to'annaa jala ooleera jedhan. Dubbiimaa gumichaa ka ta'an Muhammad Al-Faaqii Suleymaan akka jedhanitti qorannaan shakkamtoota irratti geggeeffamu eegaluuf jedha. Qaamni biyya bulchu kun erga Bashir aangoo irraa fonqolchamanii qabee waliigaltee aangoo qooddannaa laaffataa ta'een Sudaaniin hoogganaa jira. Bara 2014 tti filannoo geggeessuuf illee karoorsee jira. Waraanni biyyattii yaalii fonqolcha mootummaa sana
guutummaan to'achuusaa hoogganaan gumii waraana biyyoolessaa Jeneraal Abdul Fattah Burhaan dhaabbata oduu mootummaa SUNF ibsaniiru. Maddeen mootummaa ofutuun beeksisan ibsa kennan akka jedhanitti yaaliin fonqolchaa sun tattaaffii raadiyoo mootummaa kan laga Naayil gama fuullee Kaartuum jiru omdurmaan keessaa to'achuullee of keessaa qaba ture. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti murna waraanaa kanneen gumichaaf amanamoo ta'an riqicha Kaartuumiif omdurmaaniin wal agarsiisu taankiitti gargaaramuudhaan har'a ganama cufanii jiran. Yaaliin fonqolcha mootummaa garee Albashiriif amanamoo ta'aniin geggeeffame aangawoota yeroo ce'umsaaf qormaata ta'e isa jalqabaa akka hin ta'in kana duras yaalii wal fakkaatu fashalsiisuu isaanii aangawoonni dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gumii tokkummaa mootummootaa irratti akka hoogganaa biyyaatti yeroo duraaf innaa dhiyaatan dippiloomaasii ilaalcha addunyaa irratti kafuulleeffate kan hunda hirmaachise beeksisu jechuudhaan aangawoonni bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Aangawaan bulchiinsichaa tokko gaazexeessotaaf ibsa kennaniin pireezidaanti Baayideniif hooggana isaaniif waltajjii addunyaa irratti waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaaf nageenya addunyaa maraaf badhaadhinaaf dursi kennamuusaa kan itti beeksisan torban barbaachisaadha jedhan. Ejjennoon kun kallattiidhaan kan pireezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaan hadursitu jedhaniin faallaadha. Gumiin waggaa kun biyyoota miseensota 193 ta'aniif barbaachisummaa rakkoo naannoof addunyaa mudate ilaalchisee jiru mari'achuuf carraa kennaaf. Baayiden hoogganoota biyyoota 100 ta'an waliin waajjira haadhoo tokkummaa mootummootaatti wal arguuf jecha wixata kaleessaa galgala gara Niiwuorkitti imalanii jiran. Haasaan isaanii gumii sana irratti dhageessisan rakkoolee ijoo ta'an dura dhaabbachuu michootaaf waaltaalee walitti fiduudhaan boqonnaa waraana waggoota 20 cufnee boqonnaa dippiloomaasii cimaa ta'e banna yaada jedhu irratti fuulleffata. COVID-19 jijjiirama qilleensaa teeknooloojii guddataa jiruuf qajeelfamoota daandii daldalaaf dinagdee jiru bu'uura misoomaa qulqulluu kan malaammaltummaa irraa walaba ta'e irratti maallaqa baasu farra shororkeessummaa mala hammayyummaan dura dhaabbachuu kanneen cimoo ta'an waliin dorgommii cimaa geggeessuu kan jedhu of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan ordofaa jirtanu raadiyoo Ameerikaati. Sagalee raadiyoo Ameerikaatti amma immoo gara qophii keenya yookaan gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa nu wajjin tura. Jiraattonni magaalaa Amboo tokko akkasumas barattoonni fi barsiisonni yuunivarsiitii Amboo tokko ajaja olaanaa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin yommuu mormanu gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namootaa kana walitti qabee gabaasa itti aanu qindeesse. Maqaan koo Faayisaa Giddiisaa fi barsiisaa saayinsii siyaasaa quunnamtii addunyaati. Akka kiyyaatti tarkaanfii sirriidha jedhee fudhatu barbaachisuuf taanaan sababni isaa amma targeetii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jaarmaa waraanaa, jaarmaa siyaasaa, jaarmaa tikaa mitiree tarkaanfiin fudhatamuu jedhu. Adda hin doonee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jaarmoota kana michiiftee boodee akka kennisiisuu fi harka isaanii michiiftee akka isaan tadaraadaran gochuudha. Amma gaaddoo kanatti ilaalamuu kan qabu tarkaanfiiwwan kun iyyuu yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatu waan ati gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee jaroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeningiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufanii. Kanaafi ani biyya kana irra caalaattuu dhaabbatonni kun yoo dadhaban irra caalaattuu immoo biyyi kun balaa hin jirre keessa buutii. Jaroota kana konseptii guddaa godhatanii amma gaa issuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaati yookaan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan hin ga'iin biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kallattii hundaan hidhatanii socho'an kana jiineenii hojii kun jedhanii walitti fidanii osoo gidduu seenanii yaada jedhuun qabu malee amma xariifatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatu natti fakkaatu. Maqaan kullee himuun barbaada. Baayiden waan akkas jedheef Itoophiyaan waan gadhiistuuf hin qabdu, waan sodaatus hin qabdu.
warra juntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteesseera yoo jedhu nuti kana fudhachuu hin qabnu nan jedhame akka kootii fudhachuus hin qabnu fuuldura ta'uu kan qabu Itoophiyaan